Adaraa keessan qimamochee mana madaamee jirtan akkasuma immoo shamarran keenya yeroo viidiyoo waraabdan seera waraabaa. Maaliif akka waraabdan namoota meeqatu nu ilaala? Miidiyaa irratti deemaa wanti kun jettanii of laaluu qabda. Duraan dursitanii jechuudha. Akkaataa namoonni viidiyoo itti waraaban bombeen illee hubadhaa laalaa. Malee oluma jettanii viidiyoo wantaane yookiin immoo uffatuma wantaane uffattanii gaafa waraabdanii baay'ee nama jibbisiisa jechuudha. Akkuma argaa jirtan obboleettiin keenya kuni faarfannaa irratti waraabdisan jechuudha. Waan baay'ee nama ajaa'ibu keessaa jechuudha. Ani kanan jedhu sila yaa'u furdina malee ulfallee muti isheenis biyyuma arabaa jirti ulfaa muti kuni ani ulfas hin jedhu garuu maaliif viidiyoo ishee keessa seetee yoo ilaalu viidiyoon ishee hunduyyuu borciidha dachaa gaafa isheen teechuu hin dachaa jechuudha. Isinii galee borciin immoo gaafa fakkeenyaaf ijoolleen borcii qabdan hin beektan jechuudha. Borciin kuni hin dachaa gaafa ati teechuu hin dachaa jechuudha. Ulfi immoo hin dacha'u hin beektani. Maaliif ijoolleen ulfataatanii yookiin daa'ima deessanii beektan hin jirta waan ta'eef jechuudha. Anis immoo nan beeka namuma yoo hundoos baadheen nama argaan jira waan ta'eef ulfi hin dacha'u. Kun amma dadacha'ee taa'a borcii waan ta'eef warra dadacha'ee taa'a jechuudha. Isinii galee akkas jira viidiyoo ishee madadeen keessi isaa dadacha'eetuma jira kan teechee waraabdifaa jechuudha. Ana jechuun amma ishee furdoodhaa miti maal ta'a kafana bal'aa kaawwattee yoo waraabdisanu kan ajaa'ibsamichi qulluma ta'ee bar sanichi garaa akkaniitii ulfaa of keessaa baastee akkasitti waraabde jechuudha. Dhugaa hedduu takka na jibbisiisee baqa. Miidiyuma nu jibbisiisee yoo wanta ijoolleen keenya haarawaa dhufaa. Innaa dhiifama jidduudha ni mucaan na rabbashee jechuudha. Innaa kanaaf ijoollee haaddasii dhuftanii yeroo viidiyoo waraabuu barbaadan jechuudha. Fakkeenya ijoolleen gara miidiyaatti haaddasii dhuftan jechuudha. Maaliif hundumti keenya haaddisumatti dhufne jechuudha. Waan miidiyaa duraan beeknu miti hundi keenya jechuudha. Garuu namoonni akkamitti fayyadama jedhaatii dura ka'umsa duraa lallaalaa viidiyoo akkaataatti waraaban lallaalaa waan baay'ee irraa barattanii ofii keessanis haala bareedaadhaan waraabda waan ta'eef akkamitti waraabuu qabaa maaltu narraa eeggamuu qabaa viidiyoon kiyya suni hin deemaayii hin laallamaayii nama bira gahaayii hin ga'uuyii jettanii yaaduu qabdu jechuudha. Maaliif viidiyoon nama kamiyyuu keessattuu wantoota akkanaa kana nama hedduutu ilaala jechuudha. Nama kuma meeqatu ilaala jechuudha beektanii. Nama kumaatamaa ol kan lakkaawwamtu ilaala jechuudha viidiyoota kanneen jechuudha. Amma miiciyyoo kana waan baay'ee ilaallamte viidiyoo ishee akkatti waraabde kun jechuudha baay'ee ilaallamte koomentiin ishee jechaanu gara kuma meeqate jechuudha. Kan ajaa'ibu keessa jechuudha. Waa koomentii gaarii kennaniifi koomentuma takka kan xaamu keessaa fuutu jechuudha. Sii galtee maaliif waan gaariin hojjenne isheen jechuudha. Obboleettiin kun waan gaariin hojjenne. Maal ta'a yoo kafana ishee bal'aa kaawwatte? Maal rakkoo qabaa? Anama furdina ishee kana waaqayyo kenneefi miti. Ta'ullee namni akka nama shurraabii haphii kana kaawwatee namni qaama qabu qaama ofii kanatti xiqqoo uffata yoo uffate irraa bareeda jechuudha. Amma odoo uffata gaarii uffattee hin bareeddii jechuudha. Maaliif uffanni sun qaama san dhossaa fi baqa borcii kana sin dhossaaf jechuudha. Isinii galee har'a garaa kophaatti akka namti ulfaa baastee ajaa'iba bar nu jibbisiisa yoo miidiyuma kanaayyuu dhugaa rabbiin ijoolleen tokko yoo laallaa jedhu haala isaa itti deeman haala isaa itti nyaatan haala isaa mana madaamii keessa ta'an yoo laaltani baqa madaamonni lolleeyyuu jetta. Dhugaa rabbiin loltuu yoo takka yoo taate malee hin lolleeyyuu akka ijoolleen teenya takka godhattu mana madaamii keessatti jechuudha. Takka kuun nyaata bada kuun nyaata akka waan nuti ofitti wattafa kuun baqa akkuma argataa jechuudha. Na kanaafi obboleewwan kiyyaa gola ormaa keessatti maal akka hojjetamu maal akka hojjechuu qabdu duraan dursitee beekuu qabda jechuudha. Si galee duraan dursitee isa beekuu qabda maalan hojjedhaa viidiyoo tokko gaafa hojjettu viidiyochi sun nama meeqatu na ilaala nama bira ilaala namni ilaala na argaa jedhiiti of qaane dhugaa baay'ee nama azana dhugaa rabbi maaliif ani hedduu takkan qaane baqa na jibbisiise miidiyoo maaliyyuu ilaalu jechuudha. Miidiyoo mana jibbisiise dhugaa sin jedha jechuudha. Baqa waan akkana gaafa agartu dhaloonni karamitti deemaa jira jetta. Kan sirraa dhuftu sunillee akkasuma barattii bal. Yoo atarra waan gaariin barsiisini yoo ilmoota har'a waan gaariin barsiisini suma duubatti ilaalte waan taane keessatti baddee jechuudha gaafa keessi nama gaariin ta'in jechuudha. Kanaaf of eeggannoo kasiin barbaachisu ijoollee shamarranii sirriitti of eeggannoo gochuu qabdan.
dhugaa rabbi yeroo viidiyoo keessa waraabda siraata waraaba bakkeenya fi qullaa baatanii waraabinaa lammaffaa immoo yaa mana isaanii keessatti waraabdan bakkeenya isaan barbaadan ta'a kaameraatu jira ta'a waan adda addaatu jira ta'a kan beekamu kanaaf kilaasii keessatti waraabe isallee waraabde jechuudha isa sa'aatii godhadha akkanumaan kaatanii osoo waraaban ta'e sa'aatii waraabdan akkasuma akkamitti waraabamuu qaba viidiyoon tokko jettanii akkamitti gadi lakkifamuu qaba akkamitti diizii gochuu qabama jettanii beekuu qabdu dhugaa waaqasin jedhe beekuu qabdu kanaaf obboleewwan kiyyaa hanga danda'ametti viidiyoo kana sheerii naa godhaati wantoota ijoollee akkana fakkaatan kan namni biraa naagaa gorsi kun isaaniif jechuudha adaraa kee jedhu fiiggadhaa waaqayyo isin haa eegu baay'ee nama gaddisiisa dhugaa wanta ijoolleen keenya mana madaamii keessatti hojjetanii gisee tokko tokko ofuma waan badaa hojjetanii madaamillee badaa goona jechuudha beektanii ofuma keenya jechuudha amma adda ajaa'iba ijoolleen haarawaa dhuftan kun akkuma jiru laayivii irra jira sin jedhu tokkokkii laayivii kanarra jira maaliif beektanii wanta laayivii seenaniif baqa addisiidha waan ta'aniif baqa hin beekani beektanii wookin nutti dubbatu hin dubbatanii hin beekan garuu jarri hin jaalattu jechuudha silkuma harkaan gisee hunda gorogoruu kan hin jaalatan isaan jechuudha kanaaf of qusadhaa isin jedha wanta akkasiitis waan hojjettanii waan jiruu fi of qusannoo isin barbaachisaa isin jedha hordoftoota kiyyaa kanaaf ijoolleen akkana gochaa jirta irraa of quxubaa kan nyaata baddanii naamusa nyaataa wallaaltanii waan baataniif wallaaltanii kaayyoo baataniif karoora baataniif wallaaltanii har'a miidiyaa irratti akkaataa safuu caccabsitanii raawwattanii viidiyoo hojjettu viidiyoo waraabdu jechuudha. Innaa akkanas niin jedha hordoftoota kiyyaa isa kanaadha dhaamsa kiyyaa maaliif namni guma beeku wal gorsa malee walitti baxabbaxee waliin obaasu hanga waa argarree fi waan argaa jirru miidiyaa irratti waliif qooduun viidiyicha kana namni tokko yoo dhaggeeffate namni 10 yoo dhaggeeffate nama tokkoof galuu galata sini galee kanaaf hordoftoota kiyya of eeggannoo guddaa godhaa yeroo viidiyoo waraabdanis viidiyoo suni irra deebitee ilaaltee yoo gaarii ta'e haa ta'u yookaan immoo yoo gaarii hin taane dafiitii dallate jalaa baqa akkasi sini galee kanaaf waan hin taane miidiyaa irratti hin baasina waan hin taane keessattuu qaama kee ani sanuun qaqqabatti bar akka waan kun burciini nagara ta'e wayi okun immoo ulfa ta'e wayi jechuudha maal ulfa kun akkuma kiyyaaf keessa mana arabaa keessa hojjetti shiinis yaada kilaasii ofii galtee yookiin akkana gooti ta'a malee ajaa'iba ijoollee wuxxeetti roozii hojjetti jedhanii amma komentii shalatti birraa jechuudha kun hin furdannu kaasilaa namni furdataan furdaddu kan jedhu ijoollee meeqa jira seetan amma kanatu jira jechuudha kanaaf of qusadhaa waaqayyo sinaa eegu hanga danda'ametti of eeggadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyyaa akkasuma warroonni mana kiyyaaf immoo haarawaa taatan sabskraabii gochuudhaanii maamila keenya ta'aa yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo saanduqa jalatti barreessuu hin dagatinaa waaqayyo si wajjin yaa ta'u waaqayyo bakka jirtanitti isin hin gatin isin jechuu jaaladha hordoftoota kiyyaa kanaaf kaayyoo viidiyichi kun isinitti tolee laayik sheerii gochuu hin dagatinaa namoota biraa akka nu dhaqqabu isin jedha akkasuma ijoollee fakkaattonni yookiin akka mucayyoo kanaa hin dhabaman baay'eetu jira waan ta'eef kun warratti hojjechaa irra guyyaa guyyaadhaani argaa jirra waan isaan balleessanii ofii isaanii baddeessanii madaamidhaanillee badduu jedhanitu jira jechuudha inni akkasi nagaa ta'a fayyaa ta'a hanga viidiyoo biraatti walitti deebinee wal baarsinitti immoo viidiyoo makanaa hundi keessanuu turtii gaarii isin jedhaa isin jaaladhaa isin kabajaa baay'ee.